Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan hordoftoota fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota bira zaaktuu be'aaf jala tarkamtan hundi keessanuu salaamun khiyya kan gargaaran jaalala isin haagi wecha arraa barumsaata jaalantuna barumsa addaatiin akkuma walii barsiisaa walirraa barachaa wal barsiisaa turre arraantanas barumsa ajaa'ibaatu qabadde isin daadde jira. Barumsi arraantanaa akkamiin feesbuukii keenya afaan oromootiin jijjiirrachuu dandeenya kan jiru jechuudha. Feesbuukiin afaan oromootiin fayyadamuu danda'ama ni danda'ama. Eegaan hordoftoota kiyya warroonni yuutuub chaanala kiyyaa faaraa taatan sabaskaraaybii fi laayik sheer gochuun na jajjabeessaa isinii jaa. Warroonni jalqabaaf maatii keenyan taatan hin jirre yuutuubii keessan irra galuun haaluma kanaan seerchi jechuun quunnamaa isinii jenna. Ani waan seerchi godha jiruuf haala kanaan seerchi gochuu dandeessan jechuudha. Abdirazaaq Tuuluu jechuudha. Kunoo akkuma asirraa agartanii barumsa adda addaatu asirra jira jechuudha. Asirra gadimaa aga viidiyoo 36 barumsa adda addaa fi nashidaalee garaagaraa eebbamtoota waraanaa wantoota adda addaa asirraa argattu. Eegaan haala kanaan seerchi gochuun dagatanaa isin jecha sana daradda amma asumaan gara barumsa kiyyaatti isin deebise jechuudha hordoftoota kiyya. Eegaan barumsa keenya kanarraa feesbuukii afaan oromootti jijjiirrachuudha. Maal gootanii kiroomii keessan keessa hintanii google kiroom isa kana jechuudha. Keessa seenuudhaan akkana gootanii seerchi gootu asirra galuun Facebook facebook.com gootanii seerchi gootu haala kanaan erga haala kanaan seerchi gootan akkanatti isinii fida. Ani immoo waan duraan feesbuuka kiyyatti galchee jiruuf kanan naa fide jechuudha. Isin garuu iimeela keessanii fi paaswoordii keessan isin gaafatu mala isin iimeela keessanii fi paaswoordii keessanii guuttu jechuudha. Eega paaswoordii fi iimeelii keessan guuttanii haala kanaan isiniif bane booda maal gootu asirra na agartan jeyaada sarara sadeen gara mirgaatiin jiru kana asirra doona. Eega akkanatti nu fide tokko irra gadi buuna. Eega irra gadi buuna kuno asirra seetingiin tun jirti. Seetingii kana doona. Seetingii tun erga haala kanaan nu fide booda asirra ni jirti language kan jiru kanarra tuqaafna jechuudha. Kan mul'atu kolfii jalatti argamu kana asirra doona. Kunoo afaan arabii ingiliffa arabii faransaay all jechuudha. Afaan mara jechuudha. Halluun kun afaan oromoo kun as jalatti argaman afrikaanii afaan feetan irra hirachuu dandeessu jechuudha. Ammaan irratti wal barsiisaa jirra afaan oromoo waan ta'eef afaan oromoo irratti hin tuqa. Kuna feesbuukiin kiyya afaan oromoo jijjiirratee jira jechuudha. Sammuu keessa maaltu jira jaahunalaan jalqaba irratti kan jiru asirra akkuma argitan suuraa jaa asirratti argamaa jira. Barreeffama barreessuu barbaadde seenaa ida'ii akkuma asirra agartan afaan oromooti jechuudha guutuunsa. Amma yoon seetingii seenaa yoo isinitti agarsiise waan inni ilaalee fuuluu hin dandeenye jechuudha. Fuulli ilaalamu keessaa ilaaluu kun akkuma agartan ergaawwan
dhaamsaawwan jiddugala odeeffannoo ja'a. Asirrattis gareewwan, asirratti iddoolee daldalaa ja'a. Asitti hiriyoota ja'a, asirra suuraa sagaleewwan agarsiisaati ja'a. Fuulota ja'a asitti kan ol kaa'ame ja'a. Akkuma agartan waayifii barbaadii wanti hundi akkuma jiru bakka siitingiin isaa afaan oromootti deebi'ee jira jechuudha. Odeeffannoo maxxansaawwan maxxansaawwan kana haasa'an ta'e afaan oromooti waan karaa wanti nageessa jechuudha. Yaada kenname hunda bas haala kana fakkaata. Amma mee kiroomii keessaa baanee feesbuukii qajeelchuma sirrii haasa'ennu. Okay. Kana feesbuukii keessa kana ammas keessa gallu. Idduma isa reefu san keessanu kana as jala oromoon ni jira ni filta. Kana guutumaan guututti afaan oromootti deeffannee feesbuukii keenya hunda isaa fayyadamuu keenya jechuudha. Viidiyoon akkuma isa siitingii kiroomii Google kiroomii keessaati jechuudha. Hundi isaatu afaan oromooti jechuudha. Egaan har'aan tana barumsa isiniif qabadhee dhiyaadhe isa kana fakkaata. Haga barumsa biraa dabalataan walitti deebinutti asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.